Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya har'a waa'ee dhiifama irraa dubbanna. Dhiifama jechuun kanuma namni wal gaafatu, walitti balleessee, walitti mufatee, walitti aaree dhiifama kan waliin jaansanii. Dhiifama kana nama gaafachuun Rabbi birattis waan gaarii, waan kabaja namaa kennu, waan ulfina namaa kennu, ilma namaa birattis waan jireenyaaf gaariiti. Dhiifama nama gaafachuun bilchina, dhiifama nama gaafachuun guddina, dhiifama nama gaafachuun shinfatii miti, hanqinaa miti, irrinaa miti, nama guutuu si godha dhiifama nama gaafachuun hanqe. Garuu dhiifama abdatanii namni kun yoo waan kanatti godhe, yoo waan kanatti balleesse, yoo akkana je'een, yoo waan kana rarraawwadhe dhiifama naaf godha je'anii dhiifama san abdatanii nama dhiifama namaaf godhu tokko itti balleessuun, nama san aarsuun, mufachiisuun, dallansiisuun haalaan dogoggora, xiqqeenya, salphina, dadhabina, irrina waan fokkataadha. Irraaf qusadhaan dhaamsa kiyya. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan tura.